Yooyyaa ashamaa nagaa bultanii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo guyyaan irraa kun kibxataa ammajjii 18 bara 2021 odeeffannoo saatii kanaaf qopheeffannee isin biraan gahuu fi argamnee jirra. Matoota oduu saatii kana keessatti naannoo Tigraahii keessatti waraanii hammaachuun dhagahame jira. Karaa mootummaa Itoophiyaatiin ammoo naannoon Tigraahii tajaajila bu'uura misoomaa deebitee argachaa jirti jecha mootummaan gabaasaa jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namooma ummata akka hin dhaqqabne godhuudhaan naannoon Tigraahii beelaa fi saaxilamuu danda'a jechuudhaan dhaabbileen gargaarsaa mootummaa Itoophiyaa himachaa akka jiranii dhagahame jiru. Rakkoon daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan ammallee hammaachuutu dhagahamee jira. Milishoota fi waraanni Itoophiyaa haleellaa Suudaan keessattuu dhaqqabseenii torbaan kana keessatti tiksoota 2 ijjeesee horiyyee fi re'ee 250 ol saame jechuudhaan mootummaan Suudaan himatee jira. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Suudaan akka jedhutti raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa miseensota waraana Suudaanii ka booji'ee 8 oli gadhiisuu isaa gabaasee jira. Odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana karaa dippiloomaasii siyaasatii fi akkasumas rakkoolee ollaatii fi Itoophiyaa keessa jirtuun rakkoo hamaa keessa seenuu isaa dhagahame jira. Itoophiyaa ka diiguu deemuu siyaasa Amaaraa jechuudhaan Abiy yeroo ammaan tana murteessuu dadhabee rakkachaa akka inni jiru odeeffannootu jira. Karaa dippiloomaasiitiin waraana Itoophiyaatii fi Suudaaniitii fi akkasumas haala rakkoon siyaasaa Amaaraa Itoophiyaa keessa galchitee ilaalchisne odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Eertiraan Tigraahii keessatti badii guddaa dhaqqabsaa jirti jechuudhaan mootummoonni gamtooman himatee jira. Waraanni Eertiraa baqattoota Eertiraa ka Tigraahii jiran irratti badii inni dhaqqabse yakka waraanaa jedhame jira. Kunin hangafoota odeeffannoo saatii kanaa isin biraan gahuu deemnu. Amma gara bal'ina oduu kanattu dabarra. Odeeffannoon keenya ka jalqabaa ka isin biraan gahuu deemnu odeeffannoo naannoo Tigraahiitiin jalqabna. Naannoon Tigraahii beelaa fi saaxilamuu akka dandeettu gabaasni mootummaa Itoophiyaa tokko addeessee jira. Gabaasii mootummaa kun akka jedhutti naannoon kunin yeroo ammaan tana ummati guddaan buqqa'ee jira. Ummati guddaan jireenya fi jiruun isaa sarbamee jira. Gargaarsi namoomaa yeroon dhaqqabaa hin jiru. Naannoon kunin beelaa fi saaxilamuu akka dandeettu dubbatamee jira. Gabaasa kana waabeeffachuun ka gabaasee maddii kan dubbii barbaada kanarra akka uf qusattullee Iraan dhaamsa dabarsitee jirti. Iraanii dhiyoo kanatti boolestik misaayilii kiiloomeetira 1,800 furguggaahuu galaana irratti yaalii milkaawaa godhee jira jechuudhaan addeessuun ishee ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo Paakistaanii fi Indiyaa jidduutti rakkoon jirtu hammaachaa jirti. Indiyaan filannoo gaggeeffachuu deemuutu jirti. Yeroo ammaan tana filannoo kanaan wal birattis Pakistaan sodaachisuu fi shaakalli waraanaa kajeettota gurguddoo gaggeessaa akka jirtu kadhagamaa jiru. Muummichi ministeera Pakistaan Imraan Khan mootummaan Indiyaa filannoo mo'achuu fi Pakistaan sodaachisuu akka malattuu fayyadamaa jechuudhaan shaakalli waraanaa Indiyaa kana balaaleffatee jira. Yoo Indiyaan haleellaa goskamuu Pakistaan irratti goote Pakistaan deebii gahaa kennite jechuun dhagahamee jira. Indii fi Pakistaan biyyoonni lachuu biyya waraana nukleerii qaban ta'uun isaanii dubbatamee jira. Israa'eel lafa Arabaa ka qabattee West Bank irratti qubsuma babal'isuu fi karoora ishiin jalqabde mootummaan Arabaa balaaleffachaa jirani. Biyyattii hariiroo Israa'el wajjin qabdu Misriinis adeemsi qubsuma Israa'eloota babal'isuu kunin araaraa jiddu galeessa bahaatii fi hin gargaaru jechuudhaan dubbachuun warra dhagahamee jira.
Suudaanii kutaa bulchiinsa Daarfurii keessatti walitti bu'iinsa gosa dhalateenii namni 85 oli ijjeefamuu dhagahame jira. Kutaan bulchiinsa Daarfurii kunini kutaa hokkaraa fi saaxilamte ta'uu isattu gabaafamaa jira. Suudaanii fi Itoophiyaan wayitaa walittu gaarreeffachaa jiran kana keessatti biyyoota lamaanuu keessatti walitti bu'iinsi gosa namoota hedduu lubbuu isaanii galaafachaa akka jiru maddii oduu BBC ka gabaasee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka addunyaa ka isin biraan gayaa turre kanuma fakkaataa jira. Dhukkuba koronaa vaayirasii irraa odeeffannoo jiru takkaa lama isin biraan haa geennuti. Namni dhukkuba koronaa vaayirasii irraa qulqulluu hin taane yookaan ammoo namni dhukkuba koronaa vaayirasii qoramee bu'aan isaa bilisa yookaan negatiivii hin garsiifne yookaan ammoo ka dhukkuba koronaa vaayirasii fuudhee ji'a 3 keessatti fayyuu isaa ragaani doktorii beekamaa yookaan ammoo doktorii beekamtii qabu irraa hin dhufne gara Ameerikaatti balali'uu akka hin dandeenye ka dubbatame jiru. Haaluma kanaan Itoophiyaa keessa namni dhukkuba koronaa vaayirasii irraa bilisaa hin taane yookaan ammoo ragaa dhukkuba kanarraa qabamee fayyee higarsiisuun qabanne akka gara Ameerikaa dhufuu hin dandeenye ibsii kennamee jira. Mootummaan Ameerikaa balalii gara Ameerikaatti godhamu hundaayyuu irrattu ulaagaalee kunin akka guutamuu qabu ajaja dabarsuun isaa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo dhukkubni koronaa vaayirasii sanyiin haarawaa isaa biyya adda addaa keessatti mul'achaa jira. Of eeggannoon barbaachisaa akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Ingiliiza fi Faransaayii ammaan tan adda taanan sochii nama baay'ee akka daangeessaa jiran jechuudhaan dubbatamaa jira. Dhukkubni koronaa vaayirasiitii fi tallaalliin dhiyaachuutu jira. Biyyoonni adda addaa tallaallii kana argachuu fi carraaqaa akka jiranii ka dubbatamaa jiran. Biyyoonni tallaallii qaban ammoo lammiilee warra shakkii qaban irraa kan ka'e tallaallii kana fudhachuu fi akka fedhii hin qabnellee mul'achaa jira. Biyyoonni ammoo tallaallii kanaaf ummatisaa fedhii qaban gariin ammoo daawaa dhabanii rakkachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Biyya Nigeeriyaa keessatti dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi tallaallii jechuudhaan qoricha soba ammaan tana warra namaa kennutu jira. Kan irrattuu dhaqqabne jechuudhaan mootummaan Nigeeriyaa ibsa baasee jira. Karaa biraatiin ammoo biyya Austraaliyaa dhukkuba taphattoota biyya suni ka ispoortii irratti nama 40 irratti dhukkubni koronaa vaayirasii sanyiin haarawni waan argamee fi akka nama wal hin geenye qofaattu eegamaa jiran jechuun isaa gabaafamee jira. Biyyittii dhukkubni koronaa vaayirasii keessattuu dhalatee jedhamtu Chaayinaa. Chaayinaayyuu keessa magaalaa Wuhan akka taatee kadhagamaa jirtu. Magaalii Wuhan gaafa dhukkubni koronaa vaayirasii keessatti mul'ate maal fakkaata akka jedhu ragaan suuraa fi sagalee Aljaziiraan argate tokkini gadhiifamee jira. Kunilleen odeeffannoo haarawaa ammaan tan addunyaan akka malee irra haasawaa jirtu ta'uun isa dhagamee jira. Koronaa vaayirasii waan ammaan tanallee sodaa addunyaa ta'uutti fufi of eeggannoo koronaa vaayirasii fi gootanii ammallee godhuu itti fufaa isiniin jechuu barbaanna. Saatii gadi nuu hafte daqiiqaa 18 jirani keessatti Abiy Ahmed rakkoo siyaasaa hama inni keessa seene keessattuu rakkoo siyaasaa Abiy Ahmed keessa seene Abiy waan godhuu wallaalee habashoonni maraachaa jiran odeeffannoo jettu isin biraan gahuu deema. Odeeffannoon Abiy maraachaa jira yookaan ammoo Abiy sodaa hama keessa seene ka jettu kunini odeeffannoo amanamaa waraana Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti ta'uu danda'u irra kan ka'e akka ta'e asumaan akka hubattanii barbaanna. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana Suudaan wajjin waraanii daangaratu akka dhalatu hin barbaadu. Abiy Ahmed waraan isaa gara daangattu gaggeessee jira. Haa ta'uuti malee mootummaa Suudaan sodaachisuu bira darbee Abiy ammaan tanattu Suudaan weeraruu akka hin feene ka dubbatame jiru. Humni isaa agarsiisuudhaan waraana gara daangattuu dhiyeessee yoo mootummaan Suudaan humna Abiy arge akka jechuun lafa nuu kennu yookaan lafa kana yeroo gabaabaa fi keessa bahee mariin akka jalqabamu Abiy waan gochuu ni barbaada. Adeemsi Abiy kunin Abiy gara waraanattu deemaa jiraachuu isaa shakkii irra waan qabuu fi naannoon Amaaraa ibsi baastee jirti. Waraanii Amaaraa, milishoonni Amaaraa, humni adda Amaaraa, faannoon Amaaraa daangaa Suudaanittu akka dhiyaatu murteeffate of eeggannoo dhumaa irra akka turu murtaahee jira. Odeeffannoon jettu karaa miidiyaa naannoo Amaaraatiin kalee gadhiifamee jira.
Abiy Ahmedii tarkaanfii Suudaan irratti yoo hin fudhanne taanaan humna Suudaanii kabadii junta wayyaanee irra barachuu hin dandeenye aadaabne lafirra deeffannaa degmoolee Suudaan jechaa jiran. Degmoolee Suudaan jechaa jiranii Suudaan irratti duuduu deemna. Abiy Ahmedii waraana Suudaanii waliin gaggeeffamu kana irrattuu hirmaachuu fi fedhii maaliif hin qabne. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa fi Suudaan duba maaltu jira? Abiy Ahmedii waraana kana irraa fedhii waan inni hin qabnee fi waa 2, 3, 4 laf kaahuu dandeenya. Garuu saniin durattuu maddii rakkoo Abiy Ahmedii siyaasa isaa maalii kaa jedhu haa dubbannuti. Maddii siyaasa Abiy Ahmed Profeesar Alex Duwal xiinxala isaa ka Aljazeeraa keessattuu xiinxala isaa BBC barreesse keessattuu akka inni laf kaahettu BBC fi Aljazeeraanis kan irratti xiinxala hojjetanii akka dhiyeessanitti ilaalcha siyaasaa Habashaatidha. Ilaalcha siyaasaa nafxanyaa, ilaalcha siyaasaa impaayirii irra dhufe. Impaayirii walamatti waaman tokko saamicha lafaa, lafti nama hundaayyuu ka warraati, restii warraati, lafti hunduu lafa seenaa warraati deeffachuu barbaadanii kan hunda ka deeffataniin karaa marii, karaa nagayaa, karaa araaraa osoo hin taane yeroo hunda karaa waraanaa, karaa humnaatiin deeffatan. Kanattuu impaayirii nafxanyaa ka hundeen isaa jechuun naannoo Amaaraa ta'e Abiyyi karaa hundaanuu rakkoo keessa galchachuu. Naannoon Amaaraa kaaban yoo fudhannu Tigraahii wajjin wal waraansa keessa jira. Tigraahii irraa raayyaa barbaada, Walqaayitiin barbaada, Tsegadee hin barbaada. Karaa biraatiin ammoo Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaan karaa kibbaatiin itti jira. Benishaangul Gumuz irraa Matakkal barbaada, Asoosaa barbaada, Oromiyaa irraa Finfinnee barbaada, Dharraa barbaada, warra Jaarsoo barbaada, lafa hedduu barbaada Oromiyaa irraa. Kaan ammoo karaa Suudaaniitiin lafa jechuun Gallabat, Gadariif, Alfashaqa lafa kan hundaayyuu barbaada. Abiyyi yeroo ammaan tana waraan keessa ka galche fedhii impaayirummaa, fedhii babal'achuu sirna nafxanyaa. Fedhiin impaayirummaa ka ammaan tan argaa jirru jaarraa 21ffaa keessatti weerara gosa Minilikii sabaa fi sablammii Oromoo, Sidaamaa, Somaalee, Kambaataa, Walaayitaa, Guraagee, Silxee, Kafaa, Dhaasanech irratti godheen gosum tokko jechuudha. Jaarraa 21ffaa keessatti ta'uu isaati malee. Weerara gosuni weerara lafa babal'ifachuu sirna nafxanyaa garasittuu deemaa jira jechuudha. Odoo jechaa jirru lafti Benishaangul Gumuz jedhu kun Benishaangul Gumuz dhuma jaarraa 19ffaattu qabate. Abiy Ahmed suniin dura lafa Suudaan turte darbushootatti bulchaa ture jechuudha. Warra Ansaarii jedhamanii afaan Arabaatiin Itoophiyaan ammoo Dirbushettiin lafa sani warra Dirbushoota kanattu bulchaa ture Benishaangul Gumuz. Kutaan bulchiinsa Al-Gadariif nu jennuun kunini kutaa akka malee ummata adda addaa qabdu lafa Suudaanii keessa ummata gosa hedduutu jira. Darbushoonni kun jechuun yookaan ammoo warri Ansaarii jedhani kunini warra hariiroo cimaa Benishaangul Gumuz Al-Hojaali Al-Hassan wajjin hariiroo cimaa qaban. Hojaali ka masjiidii isa booji'amee Benishaangul irra fuudhamee Finfinnee qubatse wajjin hariiroo cimaa qabanii. Sa'iid Abdillee Hassani ka Somaalii wajjin hariiroo guddaa qaban. Sa'iid Abdillee Hassan warra jechuun Xaaliyaanii, warra Faransaayii fi Ingiliza hundaanuu ka wallolee isa wajjin hariiroo guddaa warra qabanii. Kanaafuu Al-Gadariif lafi jennu kana ummati jechuun Oromoo ka jechuun lixa Itoophiyaa irraa buqqa'ee godaanee achitti qubate. Ummata jechuun Nuubiyaa, ummata Somaalii guddaa, ummata Amaaraatiif ummata Tigree qaba. Al-Gadariif keessa afaan Oromoo dhiisan malee Oromoo guddaatu jira ka achitti qubate Suudaan ta'e. Tigree guddaatu jira ka afaan Tigree dhiise. Somaalii guddaatu jira. Kan jechuun eegi deemtanii kun waan mootummaan Suudaanii amanu lafti kun jechuun Amaarilleen guddootu irratti qubata. Lafa kana deemanii lafa qabatan jechuudha. Amma seena sun gabaabsinee birbaanee dabarra. Lafa kana Itoophiyaan dhiyuma kan qabatte jechuun bara Minilikii qabatte. Gaambeellaallee barumsaan qabatte. Duuba wanni kun akkuma jiruuttu tahe Abiy Ahmed ilaalchi impaayirummaa babal'achuu nafxanyaa kanattu waraana Tigraahiitii fi waraana Suudaanii keessa galchuu deema. Oromiyaa wajjin waraan keessa galchuu deema. Benishaangul waliin waraan keessa galchee jira. Oromiyaa waliin waraan keessa galee jira. Abiy Ahmed dhiibba nafxanyaa kana ta'etu didachaa jira. Maaliif Suudaan wajjin waraan keessa hin seenne? Sababii inni keessa hin seenneef tokkoffaa
waraanii Abiy Ahmedii humni isaa barbadaa'ee jira. Waraan Tigraay keessattuu godhameenii humni ajaja kaabaa jedhamu ka Itoophiyaa ka Tigraay jiru meeshaalee waraanaa gurguddaa qaba, leenjii cimaa qaba. Waraanii kunini waraan Eertiraa baadimmee irratti bara 1998 2,000 mo'atee cabse waraan meeshaa ammayyaa qabu meekanaayizii ta'e kana lola Abiyyiin Tigraay wajjin godhe keessattuu barbadeesse. Rokkeettii qaban cufa dhahee caccabse jira. Taankii warri qabu cufaayyuu barreessee jira. Dishqaa warri qabu, baazuqaa warri qabu, medfii qabu, laawuncharii warri qabu. Waraanii akka malee meekanaayizii ta'ee kunin loltoonni isaa kun irra barbadaanii jiran. Miidhamanii jiran. Tigraay keessattuu naga buusuu hin dandeenye. Tigraay keessatti milishoota Amaaraa, weerartuu Eertiraatii fi Abiy Ahmediitii fi humni addaa Itoophiyaa irraa bobba'ee diroonii Imaaraatii Arabaatii fi paayileetota biyya Raashiyaatii fi Yukireeniitiif fayyadamee Abiyyi naga buusuu hin dandeenye. Yoo Abiyyi waraan isaa gar Suudaanii geesse riphee loltoonni Tigraay deebi'anii Tigraay qabatan jecha soda guddaatu jira. Maaliif warri Tigraay ammumaan kanayyuu warra biltsiginnaa kan muudame ganda huddaa keessatti ijjeessaa jiran. Biltsiginnoota ta'anii warri muudamanii Abiy Ahmedii wajjin laf bulchuuf Hiwwahaati warri gurmaahee magaala keessatti ijjeessaa jiran. Tigraay keessa yoo baane Tigraay deebitee laf kan qabatti waan jedhutti sodaata Abiy Ahmed. Abiy Ahmed waraan isaa guddoo barbadeesse waraan Tigraay kan keessa yoo mo'atellee bahu Abiy Ahmed nama madaa hedduu baya. Abiy Ahmed nama jechuun yara ta'etu dadhabetu militarily nama dadhabetu bahaa jedheen dubbanne ture. Abiy Ahmed biyya keessatti naga buusuu hin dandeenye ollaa wajjin naga buusuu hin dandeenye karaa dippiloomaasiitti maqaan isaa akka malee bata. Dippiloomaasii irratti salphina guddaatu siquunnamee jira. Yeroo ammaan tana karaa dippiloomaasiitiin Abiy Ahmed miidiyaa addunyaa ari'aa jira biyyi keessa mootummoonni gamtoomanii maqaa isaa balleessaa jiranii gamtaan Awurooppaa liqii isaa kennuu fi karoorfate qabee jira. Mootummaan Ameerikaa liqii irraa qabee jira. Baankiin addunyaa liqii irraa qabee jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa liqii irraa qabee jira. Karaa dippiloomaasiitiin Abiy Ahmed kana Noobeelii nagayaa badhaafame namtichi kun ammaan tana hoogganaa waraana, hoogganaa badii, hoogganaa boombii buusa jedhamee akkasittu maqaan isaa kaa'aa jira. Dinagdeen Itoophiyaa waraan kana immoo deeggaruu hin danda'u. Dinagdeen Itoophiyaa koronaa vaayirasii burkuteessee jira, awwaannisii miidhee jira, lolaan miidhee jira, waraanii Tigraay keessaa miidhee jira, hokkarree ajjeechaa caaluu waliin walittu kaasee dhalate miidhee jira. Kanaafuu dinagdeen Itoophiyaa waraana kana gaggeessuu hin danda'u. Dinagdeen Itoophiyaa sharafa biyya alaa qaba. Meeshaalee waraana Abiyyi gurguddaa qabu barbadeessee jira. Biyyoonni ammaan tana Abiy Ahmediitii fi qawwee liqeessuu birri liqeessanii qawwee kennamuuf yookaan rasaasaa kennuuf yookaan taankii kennuuf xayyaara kennuuf hin jiru. Abiy Ahmed rakkatee jira. Meeshaa waraanaa argachaa hin jiru. Meeshaan waraanaa dhufaa hin jiru. Abiy Ahmed wanni inni abdate tokkotu jira. Israa'el abdate. Israa'el meeshaa waraanaa nuu kenniti jedhee Abiy Ahmed yaadaa ture. Israa'el ammaan tana hariiroo cimaa Suudaan waliin godhattee jirti, Misrii wajjin godhattee jirti. Suudaan gargaaruu fi Ameerikaan biliyoona tokkoof miliyoona 100 kennite Israa'el wajjin waan hariiroo tolfatteef. Gamtaan Awurooppaa gargaarsa Israa'elii kan magaalaa Firaansii Paarii keessa qopheessaa jiruuf Israa'el wajjin hariiroo gaarii waan godhatteef. Baankiin addunyaa liqii Suudaanii gadhiisuu deemutu jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa liqii Suudaanii gadhiisuu jira. Liqiin kunini haga biliyoonii 10 taateedha. Itoophiyaa irraa qabatanii jiran, Itoophiyaa dhoowwatanii jiran. Suudaan doolaariin itti roobaa jira. Karaa biraatiin. Kuni jechuun maali? Abiy Ahmed yeroo ammaan tana biyyi inni abdate Israa'el dhimma laga Abbayyaa irratti Misrii fi Suudaan waan hin jalanneef nu wajjin dhaabbattii ka jedhu kaalkuleeshiniin suni taa'aa hin jiru. Inumaayyuu odeeffannoo tokko dhageettanii laga Abbayyaa irraa Misriin bishaanii wanni dhiyeessuuf Israa'el dhiyeessuuf fedhii qabdi. Wanni sun kanaan dura gaafa Abiyyi faati Mallas faati dhiifama gaafa Mallas faati hidha guddicha laga Abbayyaa jaaruu jalqabanii mariin sun dhaabbatee jira. Bishaan maal jennaan Itoophiyaa irraa dhaabbataa jedhame. Itoophiyaan bishaan irraa qabdi. Kanaafuu bishaan jira nu hin ga'u jedhani. Nuyyuu hin ga'u Israa'el dabarsinee kennu biraa dabarsinee dhiisaa jedhani mariin sun hafee tura. Ammaan tana Itoophiyaan dandeettiin ishiin bishaan kana dhaabuu yookaan ammoo bishaan kana hidhuu waan gabbu'aa dhufee fi Israa'elii fi Misriin marii sun jalqabanii jiran. Misooma jechuun Israa'el qaama misooma laga Abbayyaa godhuuf yookaan laga Naayilii godhuuf mariin sun jalqabee jira. Karaa kanaan kanattu jira jechuudha. Abiy Ahmed gargaarsa meeshaa waraanaa dhabee jira jechuudha.
Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed duuba ka jiru biyya Imaaraatii Arabaatiif Saudi Arabiyaadha. Imaaraatiin Arabaatii fi Saudi Arabiyaan ammaan tana gara mootummaa Suudanii dhufanii jiran. Gara mootummaa Suudan dhufanii jiran. Mootummaa Suudan duuba dhaabbannaa jecha jiran. Kunis dhiibbaa Misrii irraa kan ka'e. Dhiibbaa Misrii irraa kan ka'e. Karaa biraatiin ammoo wanni biraa ka jiru waraanii Itoophiyaatii fi Suudan yoo wal dhaban. Waraanii Itoophiyaatii fi Suudan yoo wal dhaban as duuba Misriin Suudanittu fayyadamtee Itoophiyaa irratti waraana geggeessuu dandeetti soda jedhutu jira. Kun jechuun manna samii irraa Misrii bu'uu deemu. Misriin ammumaan tanaayyuu jeettilee waraana ammayyaa jedhaman F-16 fi jeettilee jechuun samii keessatti jechuun raadarii jala miliquu danda'an jedhama ka Ameerikaan kenniteef. Afrikaa keessa Suudaan qofa Misrii qofattuu qabaa jedhamti waan kan gar Suudanii fiddee jirti. Waraanii lafoo Suudaan seene ka Misrii 5,000 haga 10,000 ta'aa dabaluu danda'a jedhamee jira. Dhiyoo kana jechuun warri mootummaa Suudaan magaalaa Alqaahiraa jechuun magaalaa guddatti Misrii deemanii Suudaan Itoophiyaan yoo weerarte yookaan Itoophiyaan wal dhabde deeggarsa guutuu Suudaanii kennuufi akka fedhii qabdu ibsitee jirti. Mootummaan Abiy Ahmed illee karaa dubbii himaa isaatiin Abiy Ahmed mataan isaayyuu yeroo hundaayyuu obboleeyyan Itoophiyaatii fi Suudaan obboleeyyan ollaa qaama sadaffaatti walitti buusa qaama wayitti duuba jira jechuudhaan odoo maqaa hin dhoofne Misrii himachaa jiranii Abiy Ahmed Misrii akkanatti sodaata jechuudha. Misriitti duuba jira, Misriitti duuba jira, warri duuba jira, Misriitti loluu danda'a jedhamee dubbatamee jira. Odoo jechaa jirru hidhaan guddichi laga Abbayyaa daangaa Suudaan irraa kiiloomeetirii 15 qofa fagaata. Kiiloomeetirii 15 qofa fagaata. Daangaa Suudaan irraa kiiloomeetirii 15 fagaata. Misriin misaa'iloota yookaan rookeetota kiiloomeetirii 500 ol deeman qabdi. Suudaan illee ni qabdi. Itoophiyaan rookeetota kiiloomeetirii 400-500 deeman qabdi turte. Naannoon Tigraay argitanii jirtan Asmara rukutaa turte gaafa san. Naannoon Tigraay argitanii jirtan eessa rukutaa haleelaa turte. Bahardaar Gondar rukutaa turte. Kun jechuun maali kiiloomeetirii 15 gubbaa taargeetii jiru rukutuuf dhahuu fi salphaadha. Waraanni dhalatee jennaan Suudaanii haleeluun akka malee salphaa jechuun hidha guddicha laga Abbayyaa kana. Misriin achi dhufte haleeluun akka malee akka Doonaald Tiraamp baanee Misrii waan kana guutuu barbadeessiti. Blow up gooti. Diigdu sun taane miidhuu dandeetti. Miitee akka bishaan hin naqanne yookaan ammoo yeroo bishaan sila kuusuuf Itoophiyaan barbaasuun dheeressuu dandeetti. Abiy Ahmed amma jechuun waraan keessa yoo seene waraanii sila waraana wal balleessanii warri jechuun wal lolu Itoophiyaa fi Suudaanii Algadariif irratti wal lolan. Baay'ee wayyaa dubbachaa jirru Algadariif lafti jennuun kunini kutaan bulchiinsaa Alfashiqa jennu kunini fagoo hin jiru wanni irraa. Lafa jechuun Benishaangulii kan irraa fagoo hin jiru. Garuu daangaa Tigraayitii fi daangaa Gondariiti bakki inni jiru Alfashiqaan kunin. Garuu Algadariif haga gadi deema. Haga gadi daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan waliin qabanii kiiloomeetirii 1,100 daangaa akkuma dheeraati. Karaa suniin bulchiinsi Algadariifittu aanuu bulchiinsa birattu jira. Karaa kaabatiin ammoo Kasalaattu jira. Bulchiinsa Kasalaa achittu jira. Kasalaan sun ammoo daangaa wanni wajjin qabdi. Eertiraa wajjin qabdi. Karaa sunittu jira. Suudaan Eertiraa wajjin qofa wal lolu miti. Kasalaa qofattuu karaa Kasalaa yookaan Hajar qofa miti lola kagootu. Yookaan ammoo karaa Abraha jira yookaan ammoo karaa Matammaa Gallabaat Gondari qofa miti. Waraanii yoo jalqabe sila waraanni keessatti dinagdee walillee miidhuu waan ta'eef haleellaa jechuun hidha guddicha laga Abbayyaa kan irratti geggeessuu dandeetti jechuun Algadariif achi gubbaattu geggeessuu dandeetti. Kun sodaattu jira. Wanni warri barbaadu maali jennaan hidha guddicha laga Abbayyaa sun irratti wal dhabaa waan jiraniif dinagdee Suudaanii dinagdee Itoophiyaa dadhabsuu fi Suudaanii karaa suniin haleellaa dhaqqabsu akkasiin dandeettu kan mul'achaa jiru. Itoophiyaan kanaafuu of eeggannoo godhachuu qabdi. Suudaan wajjin waraana hin taane yookaan ammoo waraana hin barbaachisne keessa seenuu akka hin qabne namoonni hedduun kaagorsaa jiranii. Abiy Ahmed sababa kanirraa kan kahe waraana Suudaanii keessattuu geggeessuu fi fedhii hin qabu waan gos kanattu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru
akkuma itti fuufettuu jira. Maappii Suudaan silaa isinii baasee isin garsiisuufi ture. Lafti Suudaan kunini gara daangaa Itoophiyaatiin maal fakkaataa ka jedhu kutaa bulchiinsa Suudaanii kana qubsum isaa ka gara bahaatiin jiru kana odeeffannoo takka lama isin biraan gahuu fi maappii Suudaanii kana laaluu barbaadee ture. Asirratti jechuun Algadariif Algadariifitu jira. Daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii kan walitti fidu jechuun bakki hidhaan guddichi laga Abbayyaa naannoo Benishangul keessa jiru kunini Damaziin jedhama. Damaziin. Magaalli Damaziiniin kun jechuun magaala Kurmuk Damaziinitu daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan illee gubbaa jira. Akkuma mooyyalee Itoophiyaa mooyyalee Keenya jennu kan jechuudha. Daangaa Itoophiyaatii fi Keenya gubbaa kan jirtu. Bulchiinsa karaa Benishangul Gumuzii kanaan achi jira. Gadariif karaa oliitiin jira. Kasalaan ammoo karaa wanniitiin olitti jira jechuun Algadariif Kasalaan karaa daangaa Eertiraatiin jira. Achiin dubatti Al-Masmar kan jedhamtu kutaa bulchiinsa Suudaan Wiliyaat jedhama jechuun bulchiinsi Suudaan naannoleen naannoo jennaan Itoophiyaa keessatti yookaan Federal States yookaan Regions kan jennuun Wiliyaatittu jira. Wiliyaatiin daangaa Eertiraa wajjin qabanii galaanaatiin jechuun fi akkasumas karaa oliitiin Mismaar Eertiraa wajjin qabdi. Kasalaan Eertiraa wajjin daangaa qabdi. Kasalaattu gadaanee kan jiru Al-Gadariif. Gadariif jechuun Itoophiyaa wajjin daangaa qabdi. Kaan ammoo Itoophiyaa wajjin ka daangaa qabdu Seenaarii fi Al-Damaziin yookaan Ad-Damaziin jedhamanii lamaan kanattu jira. Ad-Damaziinii fi Seenaar warri kun lamaan. Seenaar jechuun laga Abbayyaa gubbaa jirti. Damaziin illeen akkasumas jechuun warri jechuun yaa'a laga Abbayyaa irra jiranii daangaa Benishangul Gumuzii wajjin qabdi. Karaan gadi jechuun karaan Gaambeellaa maanii Suudaanii kibbaa wajjin daangaa qaban jechuudha. Waraanii eegi dhalate Suudaanii lafti kun cuftinuyyuu lafa waraana tahuu dandaya. Misriin faatii yoo dhufanii Itoophiyaa karaa Alfasheqaa qofaan osoo hin taane waraani daangaa kiiloomeetirii 100 deemuu dandayu. Karaa Benishangul Gumuziitiin dhufanii hidha guddicha laga Abbayyaa kana jeetti qofa osoo hin taane waraan lafootiin yookaan ammoo misaayiliitiin rokkeettiidhaan rukutuu akka danda'amu sodaan guddaan jirtu. Abiy Ahmed kanirraa kan kahe waraana Suudaanii wajjin godhuu fi fedhii akka hin qabne kan dhagahamaa jiru. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed yeroo ammaan tana nama jechuun bofa hudduu lixesan tahee jira. Yoo gadhiise hin lixaa yoo hirkise hin citaa jedhamee akkuma yaadamu sun Abiy Ahmed yeroo ammaan tana amaarii hudduu seenee jira rakkisee jira. Amaarii rakkisee jira. Yoo atini weerarre Suudaan nurra hin deebise nutti weeraraa jira jedhan. Abiy Ahmed adon biyyi inni bulchaa jiru naannoon inni bulchu tokkini Suudaan wajjin waraan keessa seente Abiy Ahmed jechuun biyya bulchuu hin dandeenye jechuudha. Maqaattus bada. Biyyi inni bulchu keessattu yoo naannoon tokkini waraan international waraan jechuun biyya biraa wajjin goote mootummaan isaa hagam tokko laafaa dadhaba akka inni ta'e agarsiisa jechuudha. Mootummaan isaa hagam tokko laafaa dadhabaadha. Abiy Ahmed yeroo kanattu ammoo waraan Suudaan wajjin inni godhu hokkarri biyya hundattu dhalachuu danda'a. Abiy Ahmed Oromiyaa biraa fudhatama hin qabu. Alex Duwal BBC'n jedha. Abiy Ahmed rakkoon isa tokkin Amaaraa irrattu hirkata waan amaarii jettu diduu hin danda'u maal jedhan Oromiyaa keessa jibbamee jira. Somaalee birattu hin jaalatamu, uummattoota kibbaa birattu hin jaalatamu, Hadaree birattu, Hararii birattu hin jaalatamu, Afar birattu hin jaalatamu. Kanaafuu amaarii akka beesii isaa lakkaa'ee jira. Amaarii kun ammoo itti garagalaa jira. Aangoon isaa ititee hin jiru. Warruma inni du'uufitti isaanii du'uuttu isi jeessu deemaa waan jedhu kan isaan barreessan. Kanaaf Abiy Ahmed warra kan diduu hin danda'u jechuun sodaa qaba. Maal jenna warri mootummaa naannoo Amaaraa ibsisaa agartanii waraan keenya Suudaaniitu dhiyeessinee jirra. Waraana Tigraay gubbaatti godhamee nutti hoogganee jechaa jiran. Amma ammoo waraan Suudaaniitu dhiyeessin jechuudhaani dhiibbaa Abiy irratti cimsuu deeman jechuun pressure. Abiy irratti cimsuu deemanii yoo Abiy weerarre Suudaan nuttu weerara yoo Abiy goone nuttu godha waan jedhu kasan deemaa jiran. Abiy kanaaf dirqamee gar waraan kana seenuu danda'a jedhamee yaadamaa jira.
Maaliif Abiy Ahmediitii fi damala Abiy Ahmediitii fi dammaqee Mokkonnin jidduu amma tana walitti dhufeenyi warra akka malee badee jira. Lafa kana Hayilamaariyaam Dassaalany viidiyoon isaa hin jira. Anilleen sheer godhee ture. Hayilamaariyaam Dassaalany lafti kun Suudanii akka kennamte dubbatee jira. Lafti kun lafa Suudaniiti. Milishoota shiftaattu jira. Waraan Itoophiyaa ajjeesaa, waraan Suudaan ajjeesaa, laf namaa deemanii qotatanii lafti kun deebiteefii jira. Lafa kana immoo akka deebise namticha amma Dammaqee Mokkonnin jedhamu kan muummichi ministeera Itoophiyaa ta'u fedhii qabu kan. Maqaan isaa Amaaraa biratti waan jibbameef. Dammaqeen tokkoffaa Amaaraa ta'uu hin danda'u, Muslimaa jedhamee itti qoofama walloodhanni. Walloo jechuun bara beelaa Benishaangul Gumuzii keessatti guddate. Lammaffaa walloo Oromootidha hundeen isaa. Amaaraa ta'uu mirkaneessuu fi Amaaraa caalaan Amaaraa jechuuf lafa kanaan dura mallatteessee kennamu humnaan deebisuu fedha. Kanaaf Abiyyi irratti dhiibbaa guddaa goosisaa jiran. Abiyyi irratti dhiibbaa guddaa goosisaa jiran. Abiyyi jechuun ammoo didaa jira. Abiyyi didaa jira. Maaliif Abiyyi didaa jira? Wantoota kanaan duratti waan haasa'e. Dinagdeen dadhabaadha, dippiloomaasiin dadhabaadha, waraanii isaa miidhamee jira. Itoophiyaan bakka hundattuu hokkorattuu jira. Biyyoonni Arabaa kas gargaaranii yeroo ammaan tana Suudaaniif Misrii wajjin dhaabbachaa jiranii. Waraanii Suudaan wajjin godhamu Misrii fi balbala bana. Yoo Misrii fi balbalii baname Misriin ammoo haleellaa hidha guddicha laga Abbayyaa irrattuu geggeessuu dandeetti ka jedhudha. Abiy Ahmed rakkoon inni itti jiru kana. Rakkoon inni itti jiru kanattuu jira. Warri Amaaraa kun ammoo siree Abiyyi balaaf oofaa jiran. Tigraahi nuulolii jennaan lolee fi waraansa Abiy Ahmed keessa bahuu wallaalee karaa dippiloomaasiin itti kasaaree, karaa militariitiin itti kasaaree, karaa wantoota hedduutiin kasaaree irra dhaqqabee rakkachaa jira. Waraan Tigraay itti seenuu beek malee keessa bahu Abiy Ahmed hin beekne. Benishaangul Gumuzii lolii jedhamee Matakkal deeffannaa jedhamee waraan keessa bahu hin beekne itti seenee jechuun Gumuzii fi Shinaasha, Oromoo, Barta, Maao, Komoo fixaa jira. Raayyaan isaa milishoonni Amaaraa. Oromiyaa keessallee duula itti bananii jechuun Oromiyaa abaa'oo shanee balleessi, jaalmarroo balleessi, tsinfeenyaa juntaa Oromoo balleessedhanii Oromiyaa keessatti waggaa lamaaf Abiyyi duulchisanii jiranii Abiyyi saniillee Oromoo biratti jibbamee jira. Jawaar Mohammadin nu hidhanii sabboontota Oromootiin wal dhabee jira. Kafaa'oo nu balleessedhanii dhaabii sun akka hin sochoone, abaa'oon akka hin sochoone godhee jira. OMN cufsiisee jira Abiyyi. Sababu warraatiif warri gammachiisu. Warri ammoo hin gammadu warri hidhame manidhaa keessatti nu hojjeesachaa ni jiran. Abiy Ahmed ammoo kan waan godhu wallaalee jira ittiin rakkachaa jira. Kan caalaa sadarkaa deemuu hin dandeenye gubbaa dhaqqabee jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana kan kanattu tahaa jira jechuun. Benishaangul Gumuzii qofaa miti, naannoo kan qofaa miti, rakkoon qormaatii akkasii kunis dhaqqabee jira jechuudha. Kan caalaa deemuu danda'a, kan caalaa deemuu danda'a hin danda'a. Garuu badiin siree Abiyyiitii fi akka malee rakkoodha. Abiy Ahmed Suudaan dhahee rukutee keessa baasuu danda'a. Garuu Suudaanillee miidhaa dhaqqabuu dandeetti. Hidhaa guddicha laga Abbayyaa irratti miidhaa dhaqqabuu danda'a. Itoophiyaan lafa sun qabatte lafa sun irratti turuu fi jechuun rakkoo dinagdee qunnamuu danda'a. Rakkoo dippiloomaasii guddaanis qunnamuu danda'a. Wantoota hedduutu jira. Kukkuncuftin iyyuu waan ammaan tana Abiy Ahmedii rakkisaa jiru. Karaa biraatiin Abiy Ahmedii rakkoo dinagdee guddaa seenee jira. Torbaan kan yoo san dhageettan taate doolaarii biyya alaa to'annaa hanqinni sharafa gabayaa dhoksaa laf jalaa gurguramu kan to'anne jechuudhani hawaalaa Soomaalii kan Itoophiyaa keessa hojjetu cufa irratti to'annoo godhanii birriin Itoophiyaa sharafni 56 irraa gara 48 doolaaritti gabbu'ee jira. Kun amma maal godhe Abiy Ahmed namni hedduun akkas olaalu to'achaa jira jedhan. Wanni akkas tahee to'atamaa jiru hin jiru. Doolaariin namni alaa hawaalaa Soomaaliitiin argu tokkolleen Itoophiyaa deemaa hin jirtu. Doolaariin jechuun namni biyya alaatti ergu Togo wacaalee Soomaaliyaa keessatti hafaa jira. Togo wacaalee Soomaaliyaa keessatti hafaa jira. Yookaan ammoo Hargeessatti hafaa jira. Maallaqi kun Itoophiyaa seenaa hin jiru. Soomaaliin maal gooti? Doolaariin namni Itoophiyaa biyya alaatti ergu harki Soomaaliitti hafaa jira. Soomaaliin dhuftee birri 90 doolaarii tokko birri 90tiin bitatte 55 namaa kennite. Birri hagam irra 35 jala warra hafa. Nagatukos kanatti jirti. Mootummaan Suudaanii ka Omar Hassan al-Bashir ka gargaaraa ture biyya Turkiitidha. Turkii fi Qatar. Turkii fi Qataritti gargaaraa ture. Kanaaf fonqolchi mootummaa ka waraanii Abdul Fattah al-Burhan faati godhan. Fonqolchi mootummaa ka godhan sun Saudi Arabiyaa fi Imaraatitti duuba taa'ee goosise. Waraanii akka jechuun Omar Hassan al-Bashir garagalchuu ka godhe. Mormiin uummata ka'ee jennaan warrattu gargaaraa jira. Isaayyaas Afwerqiilleen saniin duratti Turkii fi wanni Qatar wajjin ture.
garuu gam lallate gam Imaraatii Araba baysa fabiyyi. Amma Abiy Ahmedii gara Imaraatii Arabaa irra deebi'ee diroonii argachuu fi gara Turkii dhufaa jira. Kun odeeffannoo qabatamaadha. Turkiin diroonii kana ni kennitiif moo hin kennituuf hin beekamne. Turkiin Itoophiyaa irratti aarii guddoo aartee jirti. Maaltu aarse? Masaajida Al-Najaashi jedhamu kan Meqelee Wuqroo keessattuu argamu kan dhiyoo kan warri ijaare bara 2017 warri ijaare waraanii Itoophiyaa masaajida kanarrattu haleella jeettii geggeessee jedhama akka odeeffannoo gariitiin waraana Eertiraa wajjin ta'uudhaan miidhee namallee keessattuu jeessa jira jedhama. Turkiin gammachuu hin qabdu yeroo ammaan tana. Sunittu jira. Turkiin gammachuu hin qabdu. Mootummaa Itoophiyaa gargaarsa jechuun Turkiin kennuufii dandeettu hin kennitu moo hin kennituun hin beekamu. Kanaan duratti Turkiin ammoo mootummaa Hiwwahaati ka Ihaadigii wajjin hariiroo guddaa qabdi. Mootummaa Mallasee wajjin hariiroo cimaa qabdi. Keessattuu Turkiin mootummaa Mallasee wajjin hariiroo cimaa kan qabdu gaafa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan miti maqaa isaa dubbistan Erdogan. Jiinii akkasuma ta'aa gubbaa qabdi sun inni hudhaadha. Erdogan yeroo takkatti Fatullah Gulen namni jedhamu tokko inni fonqolchi mootummaa narraa goosise na ariisisuu fi aangoo irraa jedhe Erdogan gaafa fonqolchi mootummaa irratti carraaqame hordoftoota Fatullah Gulen isan balleessu ture. Fatullah Gulen manneen barnoota guddaa Itoophiyaa keessaa qaba. Neetwoorkiin isaa sheektichi kun jechuun nama amantii tokko akka jechuun Erdogan gara aangootti dhufe namni gargaare garuu Erdogan irratti dhume irratti aangoo irratti wal dhaban. Akka jechuun Omar Hassan al-Bashiriitii fi Hassan al-Turaabii wal dhaban jechuudha. Hassan al-Turaabii Omar Hassan al-Bashir Islamic Front jedhee dhaaba tokko dhaabee itti fayyadamaa nama waraanatii wama hin beekuu jedhee duratti fide dhume irrattu al-Bashir cima ta'ee al-Turaabii balleessuu danda'a jechuun siyaasa isaa. Akkuma mangistuuleen duba dhufe jechuun warra hunda nyaate Erdogan Fatullah Gulen fa wajjin dhufe bara jechuun Prime Minister muummichi ministeera Turkii bara Necmettin Erbakan namni beektan jirtanii Necmettin gaafa inni aangootti dhufe waraana Turkiitu Riippaabilikii sekularii taate Riippaabilikii amantii irraa walabaa gara Islaamummaatti deebisaa jedhame ari'an. Achirraa kan ka'e jechuun Erdogan faati akka paartii jechuun haqaaf dhugaa jedhanii paartii jechuun misooma akka paartii amma aangoo qabdu kana dhaabuu jalqabanii Islaamummaan qaama Ottoman Empire qaama Turkii qaama seenaa isii qaama aadaa isii jechuudhani ilaalcha Islaamummaa ofirraa hin dhiibne maal jennaan Kamaal Atatürkii jechuun hundeessanii Turkii ammayyaa bara 1923 gaafa Turkii dhaabu Islaamummaan diina Turkiiti jedhee Islaamummaa irraa bilisa baasna jedhee waan sanii Riippaabilikii sekularii taati hundeessina jedhee Empire Turkii dullachaa Ottomanidhaan wal dhabe. Yeroo sani jechuun waan gos kanatti ture jechuun dhiifama yaadi sanarra wal dha'an jechuun yeroo garee waa hedduu namatti hima jedhee namirraa dubbii balleessaa jechuun wanneen jechuu barbaade Fatullah Gulen kunin akka jechuun Erdogan aangootti dhufe namis gargaare garuu dhumirratti wal dhabanii mootummaan Abiy Ahmedii dura ka jiru mootummaan warra jechuun Hayilamaariyaam Dassaalenyi faati ejjannoo mootummaa Turkii akka malee deeggaruudhaani Fatullah Gulen manneen barnoota isaa ka Finfinnee jiran hundaayyuu ka Itoophiyaa keessa jiran hunda balleessanii Soomaaliyaa keessallee ka jiru hunda balleessanii wanni jedhanii achiin dubatti Turkiin hariiroo cimaa Itoophiyaa wajjin qabdi karaa warshaaleetiin karaa investimentiin waan adda addaatiin goote Abiy Ahmedii gaafa dhufeen duubattu kantiibaa dhiifama qoonsilaa ishiillee Harariitti banachuu barbaadde turte Turkiin Itoophiyaa wajjin hariiroo qabdu cimsu turte haa ta'uutii malee Abiy Ahmedii karaa Imaraatii Arabaa waan dhufeef gara Imaraatii Arabaatti Saudi Arabiyaa waan cillaanfateef Turkiin mirqaana guddaa Itoophiyaa irraa dhabdee jirti yeroo sanittu mirqaana guddaa Itoophiyaa irraa dhabdee investimentii akkasumas gargaarsa waraanaatiif dippiloomaasii ka Itoophiyaa fi gootu Itoophiyaa irraa qabdee jechuudha. Amma Abiy Ahmedii Bayraktar ka jedhamu diroonota ammayyaa Turkii kana argachuu fi Israa'el irraa eegdhabeen dubatti gara Turkii deemaa akka inni jiru ka dhagamaa jiru haalii jechuun waraana Itoophiyaa fi Suudaan gubbaattu xiinxallii isinii qopheessine kana fakkaata Abiy Ahmedii Suudaan irratti duuluu danda'a. Yoo Suudaan irratti duulee Abiy Ahmedii garuu irra hafuun isaa hin beekamu.
Yoo Abiy Ahmed Suudaan irratti duule karaa dippiloomaasiitiin hin miidhama, karaa dinagdeetiin hin miidhama, karaa waraanaatiin hin miidhama, dhageettiin isaa gadee kufaa, Itoophiyaan gara hokkaraa seenuu dandeetti, sireen isaa jechuun warra nafxanyaatiin balaa guddaa keessa seenuu danda'e. Abiy Ahmed ammoo yoo callisee jedhe, yoo callisee waraan kan hin duulle, Amaarii jechuun Suudaan irratti duuluudhaani adoo mootummaan Abiy Ahmed jiru, mootummaan naannoo tokko, mootummaa biyya biraatiin, biyya birmadummaa qabdu biraatiin wal dhabuu deema, maqaa biyyiitiif du'a. Kun jechuun biyyi to'achuu, biyyi bulchuu hin dandeenye. Lammaffaa Abiy callisee eegi ilaale, biyyitii Itoophiyaa birmadummaan ishii sarbamtee waayitaa jirtu kanatti, biyyitii Itoophiyaa lafti isii waayitaa fudhatamtee jirtu kanatti Abiy Ahmed callisuun, Abiy Ahmed harka maratee laaluun isaaf salphinaadha, isaaf xiqqeenyadha. Ammumaan tanaayyuu biyyitii Itoophiyaa weeraramtee harka maratee taa'aa jira, Abiy Ahmed akkas taa'aa jira, Abiy Ahmed akkas taa'aa jira jedhamee jechuun warri nafxanyaa kun duula hamaa irratti godhaa jiran. Abiy Ahmed Tigraahii wajjin waraan hin taane godhe amma biyyitii yartuun ollaa nu malachaa jirti jedhee warri Habashaa hunduu haasawaa jiran. Abiy Ahmed waraanii Tigraahii kun si hin ta'u lakkisi tokkummaa biyya keessa tumsi jedhee Jawaar Mohammadii faatii gorsaa turan. Amma Abiy Ahmed Itoophiyaallee qoqqooddeetti fayyadamuu dandeetti. Dhiifama Misiriin Itoophiyaallee qoqqooddeetti fayyadamuu dandeetti. Itoophiyaan dadhabdee jirti, laaftee jirti. Abiy Ahmed waraan kan godhuuf hin qabu har'a kadhachaa jira. Suudaanii kibbaatiin nu waraarsaa kadhachaa jira. Eertiraan nu waraarsaa kadhachaa jira. Imaaraatiin nu waraarsaa kadhachaa jira. Gorfamee hima dhagahuu dide amma waliin rakkachaa jira jechuun waan gos kanattu jira. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed warri inni abdate warri isaanii inni du'aa jirutti sijjeessuu barbaada. Inni warraa du'a. Ilaalchi Minilikii boolla baasee bakkaan baasuu barbaada. Olaantummaa afaan Amaaraa fiduu barbaada. Yaa sammuu Amaaraa fiduu barbaadanii. Warri nafxanyaa kun ammoo waanuma jibbees qaban. Itti fayyadamuu fedhanii karaa biraatiin jibbanii jiran. Bulchituu isaa kan Finfinnee